Kabajamtootaa fi hordoftoota teennaa akkuma beekamu fiiziksii paartii lammaffaa keessatti asii balki moojulasiin fa'aa shiir moojulasiin akkasuma yaangi moojulasiin fi wantoonni isanii wal qabatan hedduu ilaallee turre irraa ammootiyyuu asitti dhaabnee paartii sadaffaa aktiivitii kanarraa walitti deebinee jirra jecha. Kanaaf aktiivitii kana waliin kalaallu ta'a. Aktiivitii kana maal jedhaa? A solid brass sphere is initially surrounded by air and the air pressure exerted on it is what? 1.0 times 10 to the power of 5 Newton per meter square normal atmospheric pressure. The sphere is lowered into the ocean to the depths where the pressure is 2.0 times 10 to the power of 7. The volume of the sphere is in air is 0.5 meter cube. By how much does this volume change once the sphere is what? Submerged jecha. As keessatti solidiin brass spherii ka ta'e tokko initially maal ta'e jalqaba irratti airii keessa airiidhaan surround ta'e airii keessa jira. What airii keessa jiru kana pressure isaa normal pressure dha. Atmospheric pressure dha. Kama normaalii qilleensa keessa jiru kana jechuudha gaazii. Erga sanii hoo maal ta'e bishaan keessa wayita buufamu pressure isaa maal ta'e hin dabale. Meeqa dabale takka irraa gara 2 times 10 to the power of 7 Newton per meter square dabale jecha. Wayita pressure dabale maal ta'u volume isaa hin qannasaa jecha. So volume isaa ka jalqaba 0.5 ta'e kuni maal ta'uu qaba? Qannasuu qaba jecha. Konseptii keenya keessatti yoo qormaata keessatti filannoo keessa jiraate yoo ka kanaa olii jiraate mara isaatu keessaa maal goone ka kanaa gadii filanna yoo sa'aatii fayyadamuu barbaanne jecha. Yookaan ammoo marti isaaniitu kanaa gadi yoo ka jiraatan taate marti isaanii kanaa gadi jiraate dalaguun dirqama ta'a jecha. By how much does the volume change once the sphere is what? Submerged. Erga volumiin keenya kun bishaan keessa gaseene hagam takka volumiin keenya jijjiirame nu gaafate. Kanaaf walii ilaalla. Akkuma ilaallee aktiivitii kana keessatti kennamni achi keessatti nuu kenname dursa givinii baafachuu qabna. Itti aansee wanti gaafatamne required what's required akka kennamni achi keessa jiru tokkoffaa pressuriin nuu kennameera. Pressuriin irratti exert ta'e airii keessa atmospheric normal pressure jechuun wanti sun osoo bishaan keessatti hin dabalamin osoo bishaan keessa hin seenin airii nu pressure qabacha. Pressure of normal atmospheric pressure qabacha. Inni meeqa? Pressure equals to 1 times 10 to the power of 5 Newton per meter square dha jechuudha. Isfiriin kuni erga bishaan keessa buufamee sababni isaa bishaan keessa eega buufamee booda pressure guddaa qaba jechuudha. Pressure isaa maal ta'e jijjiiramee jira jechuudha. Kanaafuu isatti jijjiiramee pressure tokkoffaan kana lammaffaan 2 times 10 to the power of 7 Newton per meter square dha. Sababni isaa pressure guddaa barbaachisaadha. Volume kana maal gochuu qaba? Xiqqeessuu qaba. Volume kennallee maal ta'uu dirqama eega bishaan keessa seenee xiqqaachuu qaba jechuudha. Maaliif sababni pressure guddaa bishaan keessatti qaba waan ta'eef wanni kun. So volume in airii keessa ka jiru hoo volume kana jalqaba airii keessatti meeqa nuu kenname 0.5 meter cube dha jecha. So by the achi keessatti erga seen uumamaan nu gaafate what is change in volume? Volume keenya kun achi keessatti eega bishaan keessa seenee volume meeqa qaba? Airii keessatti volume keenya gara ta'e pressure keenyas eega hagana dabalee volume keenya change in pressure keenya meeqa nuun jedha jecha. So akkuma beekamu bulk modulasiin waan kanaaf constant dha. Bulk modulus for this bulk modulus for this brass idhaaf 6.1 times 10 to the power of 10 6.1 times 10 to the power of Newton per meter square dha jecha. Constant dha. Kanaafuu change in volume isaa meeqa? So bulk modulus dhaabi. Kanaaf bulk modulusiin keenya meeqa wal qixaa? Bulk modulus equals to volume stress over volume strain.
jecha. So volume stress over volume strain. So volume stress in kenna maal qixa volume stress equals to change in pressure wal qixa jecha. Volume straining kenna meeqa volume straining kenna meeqa maal wal qixa change in volume over original volume dha wal qixa jecha. So gama biraatiin bulk modulus equals to force over area over change in volume over initial volume. So this is equals to negative change on pressure because volume in kennan qannasa waan ta'eef pressure in kenna wayita dabale volume kenna maal ta'a hin qannasa jecha over change in volume over initial volume jecha. So bulk modulus equals to negative change in pressure over change in volume over initial volume. Asirraa change in volume barbaadna jecha maaliifi volume kenna eega bishaan san keessatti marjit tahee eegachi keessa san marjit tahee daba bishaan san keessa seenee pressure kennan dabala volume kennan malee sirra maal gochuu qabna hin qannasaa jechaadha. Sababni isaa pressure isaa guddaa waan ta'eef jecha. So asirraa change in volume isa barbaadnu kan barbaadna change in pressure over 1 over change in volume over initial volume jecha. So akka kana garagalchinu bulk modulus equals to negative change in pressure times initial volume over change in volume jecha. So change in volume isa barbaadnu asirraa cross goone gama lachuu barbaanne change in volume baay'ifna jecha. Gamanas change in volume baay'ifna. So equals to this implies bulk change in volume equals to negative change in pressure times initial volume over bulk modulus jecha. Kanaaf change in volume hin qabna ma jechuun fayyadifama change in pressure hin qabna initial volume hin qabna bulk modulus hin qabna itti galchuu bicha jechuudha. Kanaaf change in volume equals to change in pressure is what? Pressure 2 minus pressure 1 times initial volume 1 initial volume jecha over bulk modulus jecha. So lakkoofsi kun meeqa dhufa? Change in volume equals to negative as bootaan hin gettu waan ta'eef as akkana laa dhufnu. So bulk change in volume equals to gatii pressure 2 meeqa? Negative into 2 times 10 the power of 7 Newton per meter square minus 1 times 10 the power of 5 Newton per meter square times 0.5 meter cube over 6.1 times 10 the power of 10 Newton per meter square dha jecha. So lakkoofsa kana walirraa hir'ifnu. So change in volume equals to lakkoofsa kana walirraa hir'ifnu yoo barbaanne lakkoofsa kana sanatti akkana gochuu dandeettanii 2 times 10 the power of 5 times 1 times 10 the power of 2 minus 1 times 10 the power of 5 times 0.5 meter cube jettanii akkatti gaafachuu dandeettanii over 6.1 times 10 the power of 10 Newton per meter square dha jechuudha. So change in volume equals to negative lakkoofsa kana yoo barbaaddan 10 the power of 5 irraa qophaa'aftanii hir'isuu dandeenya. Walumaa galatti lakkoofsa kana calculate isa goonu moobaayilaan yookaan immoo calculator scientific fayyadamtanii maal gochuu dandeettanii kan irraa hir'isuu dandeettan lakkoofsa guddaa waan ta'eef
ilaalisuun dandeettan jecha. Kanaaf meeqa dhufaa 199,000,000 times 0.5 meetir kiyuubii hin baay'ataniini asitti niwutoon per meetir iskeerii qaba over 6.1 times 10 to the power of 10 niwutoon per meetir iskeeriidha jechuudha. Lakkoofsa kanaa walitti baay'ifatan walumaa galatti equals to negative 0.0000163 meetir kiyuubii dhufa jecha. Density and the pressure in static fluid activities and isnigala jedha. Density and the pressure in static fluid. Density jechuun inni specific gravity akkasuma static fluid fi dynamic fluid jira jennee ilaalla jirra. Amma mootu waliin kalaaluun kam taha static fluid ilaalla jecha. Density jechuun density is a quantity mass per unit volume of body. A unit is kilogram per meter cube and given by density equals to mass over volume jecha. Kilogram is unit of what? Mass. Meter cube is what? Unit of volume. So the SI unit of density is what? Kilogram per meter cube jechu. So specific gravity. Specific gravity kun maal? Specific gravity kun is the ratio of density of substance to the density of another substance, which is taken as standard. The density of pure water at 4 degrees Celsius is usually taken as what? Standard. And as it has been defined to be exactly 1 times 10 to the power of 3 kilogram per meter cube. Specific gravity kun gravity substance tokko over standard substance sani standard gravity jecha yookaan ammoo standard density waan sani. Standard substance tokko fakkeenyaaf amma yoo substance aluminium yoo fudhanne asirratti aluminium irra standardiin kaminni standard wateriin fakkeenyaaf amma 1 times 10 to the power of 3 at standard itti 1 times 10 to the power of 3 standard density kabishaanii fudhannaa jecha. Kanaafuu substancein sun aluminium ta'uu danda'a waan biraa ta'uu danda'a kenname over standard density enna jecha. So kanaaf specific gravity kun yeroo dimensional dimension hin qabu. What dimensional jennu unity wal tawallee hin qabu jechuudha. Akas. So specific gravity is a dimensionless quantity and the same in any system of measurement. For example, density of aluminum is what? 2.7 times the power of 3 kilogram per meter cube. Therefore, the specific gravity of aluminum is what? Of substance, which is substance aluminum A over water. Why? Which is what? Standard substance. Standard substance in water at what? 4 degrees Celsius. So, over kana jennaan jechuudha. Example kana ilaallume. A solid sphere made of wood has radius of what? Has radius of 0.1 meter. The mass of sphere is what? 1.0 kilogram. Determine density and the specific gravity. Density takka specific gravity barbaade nuun jedha jecha. As keessatti maal hubachuu qabna? Wanni kun solid sphere dha. Solid sphere dha. Made of wood has radius hagana qabu. Sphere tokko solid sphere dha. Radius isaa duwwaa tuqaa takka. Mass of sphere, massiin sphere kana meeqa? Takka kilograama. Density isaa barbaada. Density isaa nu gaafate, specific gravity isaa nu gaafate jecha. So adalaynu namni nu kenname given sidhan maal fa'a? Tokkoffaa radius of the wood nu kennameera. Radius of the wood equals to 0.1 meter nu kennamee jira. Mass of the sphere nu kennamee jira. 1 kilogram nu kennamee jira jecha. Akkasuma maal barbaada nu jedhe density nu gaafate, specific gravity nu gaafate jecha. So asirratti density fi specific gravity nu gaafate jecha. So wanni sphere dha. Volume sphere equals to
4/3 pi r cube jecha. So maaliif volume barbaanne density kenna equals to mass per volume waan ta'eef dirqama volume argachuu qabna jecha. So radius nu kennamee jira. Pi gatiin isaa beekamaadha. Constant dha jechuudha. Value of the pi equals to 3.1 4 dha jechuudha. Pi gatiin isaa. So volume equals to 4/3 times 3.1 4 times 0.1 cube jecha. So lakkoofsa kana calculate goonu volume equals to 4.188 times 10 the power of -3 meter cube arganna jecha. So asirraa density kenna argachuu dandeenya. Tokkoffaa density equals to mass per volume. So mass of the sphere equals to 1 kilogram per volume. Volume meeqa arganne 4.180 times 10 the power of -3 meter cube dha jecha. So density equals to lakkoofsa kana walii hira. Meeqa dhufaa 239 kilogram per meter cube dhufa jechuudha. Lakkoofsa kana keessa kana hirru. So ol baatu positive taati. Lakkoofsi kun lakkoofsa positive 0 caalu ta'a jecha. 0 caalaa asitti 0 gadi waan lakkoofsi kun asitti tokko gadi ol bahu tokko caalaa jechuudha. Because tun positive taati. Akkasitti fira assumption gochuu dandeettanii filannoo keessallee yoo lakkoofsa akkasii jiraate lakkoofsa haala kanaan yoo calculator isinitti ulfaataa ta'e akkasitti illee fira ilaaluu hin dandeessanii jecha. Inni itti aanu question B specific gravity. Specific gravity equals to what? Substance nu kenname standard density of substance over density standard density. So specific gravity equals to density of substance is what? Density of the sphere is equals to 239 kilogram over density of substance 1 times 10 the power of 3 kilogram meter cube because specific gravity is what? Dimensionless. Dimensioning qabacha. So lakkoofsa kana meeqa argattanii duwwaa tuqaa hiraa walii calculatoraan specific gravity equals to duwwaa tuqaa 239 is specific gravity of this jecha. So kun kanuma laallee jirra. Volume sphere of woodiin jalqaba sphere of woodii arganne jirra. Density of woodii arganne jirra. Specific gravities arganne jirra. Density of water which is standard ka fudhannu wateriidha jechaadha. Density of woodii asirraa arganne jirra. Laallee jirra jecha. So kan itti aanu pressure. Pressure is the ratio of force acting perpendicular to surface of the area on which the force acts SI unit pressure is what? Laallee jira siin duras Pascal fi Newton per meter square erga ta'uu laallee jira. Another commonly used pressure unit it is what? Atmosphere. Atmosphere atmosphere is equal to what? 101.3 kilo Pascal, which is average pressure exerted by Earth's atmospheric at sea level. Sea level jechuudha. Waan atmosphere tokko wal qixa 101 times 10 the power of 3 Pascal jechuudha. 10 the power of 3 jechuun kiiloodha. Kana wal qixa akkasitti yoo ta'ee fi atmosphere ta'e wal qixa ta'uu hin beeytanii akkasii harka wal dhoyne jecha. So pressure is equal to what? Force perpendicular to the area over area. Force pressure in force bar which pressure is equal to direct proportional with what? Force which is perpendicular to the area dha jechuudha. Area dha perpendicularly force kana ta'e kanaaf pressure in direct proportionally waliin qabanii jecha. So pressure in kun fluid keessatti fi fluid keessatti garaagarummaa qabaachaa. So pressure in fluid, the pressure produced by the column of the fluid is of height h and density is given by what? By this. Pressure of the fluid is equals to density times gravity times height of the fluid is an jecha.
fluidii keessatti pressure irra gaggeessu fluidii keessatti fakkeenyaaf height qabanni kuni akkasuma gravity jira akkasuma density fluidii sanii jira jechuudha. Kanaafuu pressurein kanneeni wal qixaa jechuudha. Direct proportionally qaban kanneeni. So the density of the fluid is considered to be constant. It in reality of the density of liquid will increase slightly with increasing depths. Because of that, if the height increase, density is that increase. Why? Density of the liquid and the solid is considered to be constant. When the Geneva says that tokkoffaa density of substance is what? Constant. Of the fluid, constant. Gravity is what? Constant. 9.81 meter per second square is gravity is constant, because if the height is slightly increased, pressure is also what? Increase. Pressure is what? Increase. Is what? If the height is slightly increased. Yo heightin xiqqoo isii kadabalu taate, heightin fluidii sanii ka xiqqoo isii yoo kadabalu taate pressure illee dabala. Because of what? Pressure is directly proportional with height waan taateef. If height is increased, pressure also increase. If height decrease, pressure also what? Decrease. The variation of the density is usually negligible and can be ignored. Variation of the density baay'ee garaagarummaan qabaata jechuudha. Kanaafuu negligible xiqqoo isii jijjiirama malee. Kanaafuu pressure irratti dhiibbaa guddaa fiduu hin danda'u waan ta'eef, if the height increase, depth of the substance increase, also pressure also increase jennaan jecha. Note that bakka tana sirriitti ilaala. All points at the same level in a fluid have the same pressure because they have what? The same density, gravity is also constant, height also constant at the same level, because height is what? Walqixa heightiin isaanii walqixa waan ta'eef. Akkasuma pressure in density gravity always constant 9.81 meter per second square waan ta'eef. Akkasuma density as the same level irratti density isaanii la jala bilaa baay'ee jijjiiramu isaallee negligible eega jenne. So kanaafuu pressure is what? The same as the same level tokko harka jira. Fluid pressure increase with increase in the depth of the fluid. Height yoo kadabal taate pressure what? Increase. If the height slightly increase, pressure also increase. Fluid pressure does not depend on the shape of the container. Shape of the container irratti fluid pressure hin guntaa'u. Maaliif maaltu hundaa pressure of the fluid depend on the what? Gravity. Depend on the what? Pressure. Depend on the what? Height. Sayin ala wanta karattu dependent ta'u jecha. Asirratti qabadha asirratti. Fluid pressure does not depend on the what? Shape of the container. Shape irratti hin hundaa'u yookaan shape irratti dependent ta'u. Maal irratti dependent ta'a? Pressure, density, gravity, akkasuma height. Kanneen sadiin qofa irratti depend ta'a jechuudha. Shape of the container irratti dependent ta'u. Kanaafuu height, if the height increase, pressure also what? Increase. If the density increase, pressure also increase. So the density is not negligibly change one type. So also if the height increase, pressure also increase. Not shape of the container jecha. Shape of the container fluidii sun keessa jirutti hundaa'u jecha pressure. Sinigar ila yaada. Atmospheric pressure. What is atmospheric pressure? Atmospheric pressure jechuun waan tokko fakkeenyaaf akkatti yoo jiraate asirratti akkatti yoo jiraate atmospheric pressure jechuun pressure isaa ol jiru kana jechuudha. Pressure isaa ol jiru kana maal jennaani? Atmospheric pressure, which is what? Pressure in the air, normal pressure jecha. Normal pressure jechuudha. So is pressure, atmospheric pressure is a pressure due to weight of the atmosphere exerted on surface of the air jecha. Exerted on surface of the air irratti exerted ka ta'u. Weight of the atmosphere exert. Pressure due to weight of the atmosphere exerted on the surface of the air. Surface of the air irratti exerted ka ta'u malee due to weight of the atmosphere. Kanaafuu it is what? In atmospheric pressure jecha, which is in atmosphere ka jiru jecha. Atmospheric pressure decrease with increase in what? Altitude, as a result of decrease in the density of the air. Atmospheric pressure in kuni height yoo dabale altitude in kennu yoo ka dabalu taate hin qanna. Atmospheric pressure, it is not pressure of the fluid beeka faallaa saniiti. Pressure of the fluid increase if the height is what? Increase or altitude increase.
pressure of atmosphere, pressure of atmospheric pressure decrease as what? Altitude increase, decrease in the density of the air. Density of the air keessatti illee maal ta'a? Decrease ta'a jecha. Garaagarummaa isaanii pressure of atmospheric pressure fi fluid pressure garaagarummaa qaba jecha. Kanaafuu heeyitii yoo dammale yookaan ammoo dheerinni waan sanii heeyitiin wanta fluidii sanii yoo kadabalu taate pressure maal ta'a hin dabala. Kun ammootu altitude yoo kadabalu taate maal ta'a hin qannasa jecha. Garaagarummaa qaban jecha different atmospheric pressure fi atmospheric pressure and fluid pressure garaagarummaa qaba jechuudha. Density waan qannasuuf jecha. Altitude yoo dabalu density maal ta'a hin qannasa jecha. Altitude dabalaan density hin qannasa. Gauge pressure is a difference in pressure between system and the surrounding atmosphere jechuudha. Gauge pressure jechuun pressure lakkooftuu pressure jechuudha. Is a difference in pressure between system and the surrounding atmosphere. It is what? Pressure of system is atmospheric pressure jechuun surrounding atmosphere jechuun kan naannoo san jiru. Fakkeenyaaf siistamiin tokko kana yoo jiraate gauge pressure argachuudhaaf pressure of the system minus pressure of atmosphere kan naannoo isaa jiru san irraa qannasna jechuudha. Kan naannoo isaa jiru san hir'isu pressure of the what? System minus pressure of atmosphere yoo qannasne gauge pressure argachuu dandeenya jechuudha. Ifa jedhee yaada. Because gauge pressure is the pressure relative to atmospheric pressure. Therefore, it is positive for pressure above atmospheric pressure and the negative for pressure below it. Kana jechuun maal jechuudha? Gauge pressure kun relatively atmospheric pressure relative waan ta'eef jecha yookaan ammoo tuyyuu therefore it is positive for pressure above atmospheric pressure. Above atmospheric pressure. Atmospheric pressure olitti maa inni gauge pressure kun positive ta'a. Below irratti hoo negative ta'a jecha. Egalee sababni isaa maal taare system is what? Less than atmospheric pressure is less than atmospheric pressure is less than system pressure. Lammaffaa system pressure is less than atmospheric pressure. Gaafa atmospheric pressure is less than system pressure tahee maal taha? It is what? Negative gauge pressure taha jecha. If system pressure is less than atmospheric pressure tahe maal taha? It is atmospheric pressure is less than systematic pressure gaafa tahe positive taha. System pressure is less than atmospheric pressure gaafa tahe ammoo tuyyuu maal taha? Negative gauge pressure taha jecha. Gaafa atmospheric pressure is less than systematic pressure tahe it is what? Positive gauge pressure. If systematic pressure is less than atmospheric pressure it is what? Negative gauge pressure taha jecha. Ifadhee yaada. Absolute pressure which is what? Total pressure jechuun dandeenya jecha. Absolute pressure, in fact, atmospheric pressure does add to the pressure in any fluid not enclosed in rigid container. This happens because Pascal principle. The total pressure or absolute pressure is thus the sum of the gauge pressure and atmospheric pressure. Atmospheric eda'amni gauge pressure fi atmospheric pressure total pressure jedhama jecha. In fact, atmospheric pressure qorannoodhaan kara gaaggatee dhugaa ka ta'e jecha. Atmospheric pressure does add to the pressure. Atmospheric pressure in dabalama pressure in any fluid not enclosed region. Wanta closed ta'e keessatti osoo hin ta'in ka banaa ta'u akkatti gubbaan isaa closed ta'e jala isaa closed ta'e osoo hin taane banaa ka ta'e keessatti pressure atmospheric pressure in dabala. Yoo closed ta'e hoo hin jiru jecha atmospheric pressure. Fakkeenyaaf saanii wahii bannee akkatti yoo kara kenni atmospheric pressure qabdi yoo cufne hoo atmospheric pressure hin jiru jecha keessa seenu jecha. So it is what? Atmospheric pressure in jira jecha.
isaanii wayii bannee kennee atmosfeerik pireeshariin isaa irratti annoota haa keessaa hin seenuu danda'a. So as keessatti total pressure or absolute pressure is equal to gauge pressure plus atmospheric pressure is absolute pressure or total pressure argachuu dandeenya. In the most case of the absolute pressure in fluid cannot be negative. Fluid push rather than pull. So the smallest absolute pressure is what? 0. The smallest absolute pressure is what? 0. Negative absolute pressure is what? Pull. Thus the smallest possible gauge pressure is negative. Gauge pressure is what? Negative atmospheric pressure jecha. Kana jechuun if in most cases absolute pressure is fluid cannot be negative. Absolute pressure in kun negative and ta'u. Absolute pressure is not negative. Fluid push rather than what? Pull. Fluid in kenna tokko push godha malee pulling godhu. Fluid in fakkeenya waan tokko keessatti yoo inni garana dhiiba malee gara olii gara gadiitti dhiiba malee maal hin ta'u? Pull hin ta'u. Thus the smallest possible kanaafuu maal goonaree smallest absolute pressure is what? Smallest in isaa irratti xiqqaan isaa what? Total isaa 0 dha jecha. Since negative absolute pressure is what? Pull. Absolute pressure negative ta'e jechuun pull ta'ee jira. Ofirraa maal ta'ee jira? Dhiibee jira. Ofitti harkisee jira. Kanaafuu 0 dha jechuudha. Pressurein yookaan ammoo ta'ee jiru sun 0 dha malee negative absolute pressure is pull that the smallest absolute pressure is what? 0. Which is what? Negative ka jechuun dandeenyu jechuudha. Yookaan negative hin jennuun. So kanaafuu negative ta'uu waan dandeenyeef smallest yookaan ammoo negative absolute pressure kennuun puulidha. Kanaafuu irratti xiqqaan isaa homaa inni 0 dha. Gaafa inni 0 ta'e hoo gaafa inni 0 ta'e kam goona? So 0 this is must be 0. One 0 ta'e equals to gauge pressure plus atmospheric pressure. So gauge pressure is equals to what? Gauge pressure equals to negative atmospheric pressure jechuun dandeenya jechuudha. Atmospheric pressure jecha. So akkasitti dhufee absolute pressure kun 0 ta'ee jecha. As keessatti example kana ilaallu. Example, a submerged wreck is locked 18.3 meters beneath the surface of the ocean of the coast of the South Florida. Determine gauge pressure, absolute pressure on a scuba diver who is exploring wreck. Note the density of the seawater is 1025 kilogram per meter cube. This is the density of the water. So one nu kenna keessatti maa inni surface submerged rock located. This is nu kenname jira, height isaa nu kenname jira. Akkasuma surface ocean of the coast South Florida. Determine gauge pressure nu gaafate, absolute pressure nu gaafate jechuudha. Kanaaf haadala inume. Partii itti aanu buoyant force and the Archimedes principle ka jedhu walitti deebinaa. Kanaafuu subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Diitaa Baharii YouTube channel and supporting us with and like and sharing our channel and everywhere in YouTube and Telegram, other websites. Thank you for watching us.